fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu multimedia sagantaa gingilchaa sagantaa gingilchaa torban kanaaf rootee kan isiniif dhiyaate jeneraaltichi keessan kun qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora YouTube'itti nu daawwattan YouTube channel keenya subscribe godhaa sagantaan keenya yoo isinitti tolte warra hubattanis hiriyoota keessanii raabsuun dagatina haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa gingilchaa torbee kanaaf fudhadhee dhufee dhagaa sagantaa gingilchaa baatii lamaaf isin jalaa badeen ture na of kalchaa baatii lamaaf baay'een keessan na gaafachaa turtanii waggaa keessatti yeroo lama boqonnaa fan deema maatii koo laaluufis gara biyya koo lammaffaa biyya Kanaadaatti nan deema yeroo ofiifis nan kenna macaafa qulqulluu keessaa Iyesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra ture jaamaa ija banaa ture dhukkubsataa fayyisaa ture wangeela barsiisaa ture innaan guyyaa tokko taa'eetu ergamoota isaa walitti qabee mee dhaqaa ummata keessa deemaati ummanni waa'ee koo maal jedhu dhaggeeffadhaa kottaa natti maale fayyisuu dhiisee amma taa'ee yerootti nama dhaggeeffatudha yeroo tokko haasa'uu duwwaa otoo hin taane teenyee yommuutti nama dhaggeeffannu qabaachuu qabna namoonni waa'ee koo maal jedhu namoonni akkamittiin sagantaa koo ilaalu kan jedhu yeroo ofiif kennuun baay'ee barbaachisaadha. Aktivistooti keenya, beektonni keenya yeroo tokko yeroo ofiif kennaa. Namarraa dhaggeeffadhaa. Waan namni isiniin jedhu dhaggeeffadhaa. Hammeenya du'aaf miti. Isin gorsuufis, waa isinitti himuufis, karaa sirriirra jiraachuuf hin jiraannee keessanis namarraati kan dhaga'amu. Kanaaf miidiyaa duwwaa irratti anuma dabalatee haasa'uu duwwaa otoo hin taane yeroo tokko yeroo itti teenye namootarraa waa dhaggeeffannu yeroo itti teenye namni waa'ee koo maal jedha ofiin jennu qabaachuu qabna. Biyya Kanaadaan ture magaalaa Edmonton keessa achirraanis gara Portland deemeen ture. Portland keessatti hiriyoonni koo magaalaa sana keessa jirtan simannaa naa gootaniif baay'ee galatooma. Ani Portland yeroo 3-4 dhaqeera kanaan dura kilippii hojjechuudhaaf inni ammaa kun garuu adda ture. Simannaan achitti hiriyoonni koo namoota muraasan arge namoonni muraasin arge garuu yeroo gaarii waliin dabarsine. Namoota baay'ee namaaf yaadan ta'aniiru warri Portland asumarraa isin galateeffachuun barbaada obboleessi keenya Lalisaa Burqaa Abeegaa Obbo Mahammad Roobaa Galatoo baay'ee keessan naaf jiraadhaa waaqayyoo isin haa eebbisu warri maqaa keessan hin dhahinis baay'ee isin galateeffachuun barbaada turtiin magaalaa Edmonton keessatti almost gara baatii lamaaf ture keessatti egaa anis carraan naqaqabee maanguddoo ta'een kinoo ilmi koo kutaa 12 xumuree yuunivarsiitiidhaaf deemuudhaaf eebba isaarran ture ilma koos eebbisiisnee magaalaa Edmonton keessattis immoo ambaasaaddar Teedros ambaasaadarri Itoophiyaa Otowaarraa dhufanii magaalaa keenya keessatti walgahii ajaa'ibaa gaggeeffatanii walgahiin sunis haala bareedaa haala baay'ee namatti tolu naamusa qabuun namoonni dhugaan galee fi waa hubachuu barbaadan irratti argamanii walgahii bareedaa ture magaalaa Edmonton keessa gara guyyaa 4 ture ambaasaaddar Teedros Churchii Ortodoksii, churchii kan Protestaantii akkasumas maskiidaa lafa gaddaa lafa gammachuu iddoo baay'ee dhaqee namoota jajjabeessaa ture ambaasaaddara akkasii qabaachuu keessanitti baay'ee gammadaa warri dhalootaan Itoophiyaa taatanii biyya Kanaadaa keessa jirtan ambaasaaddara smartii argattan dhugaan isiniin jira ambaasaaddar Teedros I'm so proud of you baay'ee nama cimaadha nama waa geeddaruu danda'uudha dargaggeessa hawaasa isaa keessa dhufe mormii tokko malee egaa namoonni baay'een sagantaan sun akka hin gaggeeffamneef illee waa hayaadan malee wanti milkaa'e hin jiru garuu yeroo bareedaa ture namoonni achirraa haftanii dhugaa ani isiniif baay'een qaanfadhe maaliif rakkoo qabaatanii nam mootummaarraa gola keessa taa'uu otoo hin taane itti dhaqanii gaafachuu ture kottaa gaaffii qabdan gaafadhaa ambaasaaddara Itoophiyaati yoo illee rakkoo keessaniif furmaata isinii kennuu baate bakka dhimmisaa ilaallatu isiniif gaafata ture mootummaarraa rakkoon jira ta'ee jennaan mootummaarraa mufiin jira ta'ee jennaan balbala cufatanii mana keessa taa'uu otoo hin taane sirnaan dhaqanii ambaasaadara gaafatanii gaaffii isin gaafattanii fi torban tokkos haa ta'u torban lamas haa ta'u ji'a meeqas haa ta'u deebii isinii fidee dhufa ture. Kanaaf egaa mootummaa irraa akkasiin gaaffii hin qabne suma irratti baramee jira.
achumarraanis gaa yeroo qabaadhe kana keessa social media al tokko nan ilaala nan dubbisa commentii namoota nan ilaala ijoolleen keenya dargaggoonni keenya qeerroof qarreen keenya baay'een keessan dogoggoraa jirtu hin dogoggorina anis akkuma keessan dogoggoraan ture yeroo tokko namoonni jibbiinsa namarraa qaban yookiis immoo miidiyaatti ta'e akka miidiyaatti yookiis akkuma nama personality namni nama jibbu tokko waajjira tokko keessaa namni tokko si jibba yoo ta'e namichi hoogganni waajjira sana nama 10 of jalaa qabatee miidiyaa ta'een nama 10 yookaan nama 5 of jalaa qabatee olola sirratti oofuun salphaadha maqaa adda addaa social meediyaan baafatanii waan ati maxxansitu jalatti dhufanii harree maaluu faarsee bulaa jinni maal gaafa jedhanu ijoolleen baay'een keessan achirraa agartanii wooma namni 10 yookaan namni 20 maqaa feekii dhaan dhufee nama rabsee warri arraba baay'ee gallakkistan eebbifamaan isin jira waan tokko hin jedhu waan hin jiru tokko hin qabu ani dhaaba siyaasaa keessa galee filannoof isinitti dhufaan jiru biyya bulchuufis qophaa'aan jiru waan tokkittiin hawaasa irraa barbaadu hin jiru haqni har'a naagalee kun dhugaan har'a naagalee kuni anis bubbulee naagalee isiniifis bubbulee gala kanaaf ijoolleen al tokko ilaala utuu nama narrabsin dura badiin namicha kanaa maal fakkeenyaaf amma footoon akkasittan ka'a footoo tokko ka'ee maxxanfadhu footoo jala sana dhuftee na arrabsuu dura mee namichi kun maal balleesse badiinsaa maal qabsoo Oromoo keessatti maal balleessaa jira hawaasa Oromoo keessatti badii maalii godhaa jira mootummaa deeggara mirga isaati ani immoo kanan deeggara anaafis mirga kooti kan jedhu fudhadhu malee wooma namni biraan arrabsee dhaxxanii nama arrabsina ana akka obboleessaatti isin gorsuu kooti ani yeroon umuriin akka keessan ture kana anis nama arrabsaan ture baay'ee nama arrabsaan ture arrabni ko isa hama akkuma umuriin bubbulaa deemuun na keessaa harcee waaqayyootu na keessaa xurii kana haxaa'e xurii arraba akkamittiin namni nama arrabsee dhaqee waaqayyoon kadhata akkamittiin waldaa dhaqee faarfatta nama arrabsa akkamittiin maskiida dhaqee salaatta nama arrabsa quraanatu nama arrabsisiin jedhamoo macaafa qulqulluun nama arrabsisiin jedha namichi tokko badii qabaatee nan badii isaatti ilaa badiin kee kanaa jedhin haadha arrabsuu abbaa arrabsuu obboleettii arrabsuu ilmaan arrabsuu footoo namaa arrabsuun maaliif barbaachise arrabnoo furmaata ta'a ijoollee furmaata ta'a qabsoo keenyaaf furmaata ta'a mootummaa amma arrabsaa yoo oolle Dr. Abiy amma footoo isaanii asirratti ni maxxansee on arrabsaa oolle aangoo irraa buusuu dandeenya furmaata fiduu dandeenya jaallamarroon bosona keessa jira bakka inni jiru kanatti footoo isaa as kaa'ee amma yoo arrabsaa oolle gashuu nan danda'a hin danda'amu arraba keessaa ba'a arrabni furmaata miti anaaf miti anatti bareera akkuma isiniin jedhe ittan guddadde arraba keessan darbee as geem namoota an dur bara jijjiiramaa bara qaacaa bara maalii jedhan keessa tarii gariin keessa utuun dhalatin arrabsaa ture irra gaafa ijaan argu nan qaanfadha gaarii miti arraba keessaa ba'a nama badii isaatti akka badii isaatiitti qeeqa wal arrabsuu keessaa ba'a harka keessanii namni abiddan qabatin yoo ti beelofte shaayii tokko siin bitu yoo kopheen sirraa dhume kophee tokko siin bitu shamiziin yoo sirratti ciccite shamizii tokko siin bitu maaf nama arrabsitu inaafiitu jira wal jibbiinsatu jira inni miidiyaa wal fakkaataa qabu akka miidiyaa wal fakkaataa qabutti walitti naafee maqaa wal xureessa bifa adda addaatiin feek akkaawuntii godhate irriba nagaa isaa raffisatan harafan kaayyo ani biyya alaati dhufe gingilchaa duwwaa haasa'uudhaan miti gingilchaa biyya alaas jiraadhe asis jiraadhe nan dubbadha eenyuun barbaadu ofii kootiin haasaadha kaameeraa koo fuuldura kaadde qabsaa'ota keenya beektota keenya artistoota keenya dagatamanii gola keessa jiran bakka adda addaatti kufanii jiran bakka isaan jiranii barbaadee miidiyaa irratti fidee ummanni koos ta'e mootummaan akka inni gargaaruudhaan kan inni miidiyaa bane waan itti milkaa'ee isin agartan jira waan immoo an itti milkaa'ee isin hin agarre keessaan hojjechaa jirutu jira yoo xiqqaate nama 2-3 mana jireenyaa akka isaan argatan godheera an abbootii qabeenyaa Oromoo biyya kana keessa jiran ofii kootiif miti kan hin karadhan rakkataa Oromoo naa gargaaraa jedheen karadha baay'een isaanii na dhaga'u na jaallatu mootummaa wajjin rakkoon qabu na dhaga'u hangaa'onni kabajaanaaf qabu miidiyaa kan hin hundeesse kanaafan sagantaan koo bal'aa ture kanaa ol hojjechuu ture garuu arrabni isin halkanii guyyaa na arrabsitan kun maaliifan namaaf dhamaa kan jedhuun deebi'ee of ilaalutti ka'e ilma namaati gaa eenyuun arraban barbaadu eenyuun arrabsamuun barbaadu an arrabsamuun barbaadu yeroon waa maxxansu sooshaal miidiyaa irratti akka namni na arrabsuuf hin maxxansu
Garuummoo namni na arrabsas immoo jedhee immoo waan ittamane maxxansuurraa dudduubatti hin deebi'u. Kun abtaamuudha akkaataatti guddadheedha. Akkasittan guddadhee akkasitti na barsiisan Abdurrahim Muhammad fan akkasitti na leenjisan Siddiq Umar fan Kamal Qalbeessaa fan nama waan ittamaneef dudduubatti hin deebineedha. Waan ittamanu. Mootummaan kun nu baasa jedhee ittamana. Mootummaa kana malee furmaata biraa hin qabnu jedhee ittamana. Kun ilaalcha kooti. Ilaalcha koo immoo naaf kabaji. Atis ilaalcha keessiin kabaja. Waan barbaade ittamani. Waan barbaade deeggari. Nama tokko deeggari. Dhaaba tokko deeggari. Waan barbaade jala deemi. Waan barbaade godhi. Akkuma kan keessii kabajee siif dhiise kan koos naa kabaje. Maaliif deeggarta mootummaa kana jettee ona gaafatte sababii isaa tokko lama sadii afur jedhee lafa sii qaba. Har'a qabsoon Oromoo kinoo as 4 kiiloo keessa jira ilmi Oromoo. Qabsoo Oromoo har'a magaalaa Finfinnee keessa 4 kiiloo keessa baafnee Sololootti gashinu, Beekiitti gashinu, Minisootaatti galchina, UK'tti galchinu, baqataa goonu. Baratuu gingilcha, baratuu gingilcha, baratuu gingilcha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilcha. Kan baatii lamaa walitti qabannee dhufne gaa YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Baatii lamaaf isinirraa turre har'a gaa baay'ee haasa'uu hin danda'a waan baay'eetu haasa'amaa jira gidduu kana. Doktoroota helikoophiteraa lamatu gidduu kana gurra nu duuchaa jira. Waa'ee isaanii irraas waan xiqqoo dubbachuun barbaada. Baay'ee waan isaan dubbatan kana leellisuu illee hin barbaadu naqaanfachiisa. Haasaa isaanii gaafa dhaga'u dhuguma jarri kun doktora jedheen baguma waaqayyoon doktora nan godhin hin jedhe. Ifama naa godhaa doktoroonni keenya baguma akka keessan kanan ta'in jedheen baguma wallaalaa ta'ee hafee hin jedheen gammade yoon. Wallaalaa isa naamusa qabu, isa arrabni isaa cancala qabu, isa safuu qabu, isa aadaa beeku. Silaa akka keessan kanan miidiyaarra iyyaa oola. Otoon gama isaaniitti hin deemin jira. Guyyaa lamman kana keessa waa'ee yaadataatii fi waa'ee obbo Jawaar akkasumas Kadir Martuu kana miidiyaarra baay'ee deddeemaa jira. Yaadataan tuqamuunsaa baay'ee na gaddisiisan. Egaa Kadir qabsoo keessa jira, Jawaar qabsoo keessa jira haa jennu yaadataan garuu abbaa biizinesiiti. Maqaa isaa yeroo hundumaa gaafan kaasu natti tola. Warri gaafan maqaa isaa kaasu qaamni keessan sin jedhu. Itti dabalaati elektirikii qabadha. Yaadataa baay'een jaalladha. Baay'ee natti tola. Maaliif maallaqa guddaa waan qabuuf mitiif. Abbootii qabeenyaa baay'een beekama. Abbootii qabeenyaa Oromoo yaadataa garuu wanti ani jaalladhee fi keessa isaatti waan baay'ee arge. Sabboonummaan keessatti arge. Gootummaan keessatti arge. Arjummaan keessatti arge. Yeroo xiqqoo yaadataa wajjin qabaattan keessatti waan baay'ee irraa barattu. Bilbilaan illee baay'ee isinitti naasu. Bilbilli isaa baay'ee biizii waan ta'eef bilbilaan baay'ee isinitti naasu. Yeroo xiqqoo isaa wajjin dabarsitan keessatti yaadataa irraa waan baay'ee barattu. Dhugumaan yaadataan yaadataadha. Rakkataa yaadata. Warra kitaaba barreessu yaadata. Artistoota keenya yaadata. Qabsaa'ota keenya yaadata. Nama maallaqi waan tokko itti fakkaatu miti. Baay'ee nama gargaara. Yaadataan garuu gaafa si gargaaru. He doesn't care about your religion. Waa'ee amantii kee irraa dhimma tokko siin qabu. Waa'ee gosa kee irraa dhimma tokko siin qabu. Waa'ee siyaasa kee irraa dhimma tokko siin qabu. Amala inni qabu amala Dr. Ali Birraati. Aliin Birraa akka kana. Bara inni lubbuun jiru keessa mana isaa namni naqin hin jiru. Abaawoon hin naqaa, Oppiidiyoon hin naqaa, Kaafaa'oon hin naqaa. Namumti afaan dubbatu namni afaan keenya hin beekne hunduma dhaqa. Hunduma immoo jaalalaan ilaala. Yaadataa keessatti kanan arginu. Yaadataan gaafa si gargaaru waa'ee siyaasaa miti. Waa'ee amantii kee miti. Waa'ee ganda kee miti. Waan baay'ee irraa dubbachuu hin danda'a wanta inni godhaa jiru. Ammoo maaliif lolli irratti baname? Warri har'a isa irratti olola geggeessaa jiran kun warra harka isaarraa nyaatan. Afaan Amaariffaadhaan yennaata xuut nakaashoch jedhama. Akkam harkarraa nyaatte deebitee nyaattati. Nama qaanfachiisama. Gaafa dheengadda waasii godhee Oromummaa kee ilaalee waasii godhe. Garuu isaan immoo akkamitti fudhatu? Akka waan yaadataan sodaatee isaaniif kenneetti fudhatan. Nama irratti bobbaasan. Olola irratti geggeessan.
maqaa isa balleessisan warri har'a isarratti olola oofaa jiru kun faarsee bulaa yookiis warra mootummaadhaaf iyyan kanaa kan fandii godhu yaadataadhaa jiran bakka godhe ka maal rakkoo qaba akkuma ati nama arrabsitu fandii gootee geggeessitu ishi bakka godhe yaadataan faarsee bulaa haa ta'u faarsee bulaa hin ta'in abaaree bulaa haa ta'u shubbisee bulaa haa ta'u wal'aanee bulaa haa ta'u rakkatee bulaa haa ta'u nama rakkate hundumaan gargaara maala godhu namichi kun gaa rabbitu kenneef arjummaa kana waaqatu kenneef of keessaa haquu hin danda'u bar waan barbaadde yoo ittiin jettee nama gargaaruu irraa dudduubatti hin deebi'u gaaf tokkotu waliin turre innaan bilbila nambara jijjiirrate nambara isaa keessaa baaseetu bilbiluma tokkittii qabaa siim kaardii isa kana keessa kaa'e torban tokkoofan boqonnaa argadhaa naan jedhe innaani hiriyaa isaa tokkotu duukaa jiran siimii keessa kana immoo abaluutti kenni kaasiifa qabu innaan lakki naan jedhe innaan miskiina kiyya narraa gaddisiisu jedhe nama wal'aansa dhabee nama horii dhabee natti bilbilu narraa gaddisiisu jechan taanettiin jedhe narraa miidhu isa sichi isaa bilbiluuf dhufeef nama yaaduudha jara keenyaa dhaabbadhaa of ilaala nama siyaasaa miti namni kun nama poolitikaa miti namni kun ani kinoo gammoojjii kinoo begii keessaan dhufe gajjallaa yaa'aa masaraa koo birbiraan dhufe amantaan koo kiristaana ilaalcha siyaasaati yaadataa wajjin tokko miti amantaadhaan tokko miti oromummaa tokkittii waliin qabna har'a miti waggaa meeqa dura haceewwan nu barsiise hamma onaa kana jaalalaa waliin jirra Zariyyuu Wadaajoo wajjin ganda tokko Galaasaa Dilboo wajjin ganda tokko maqaa namootaa daraddaruu fidee barreeffadhee fidee namoota inni akka maqaan kaafamu hin barbaanne baay'ee jira walisoon qe'eesaatii mana barumsaatiin miliyoonii 5 kan kaffale aggaaroon qe'eesaatii mana barumsaa aggaaroof birrii miliyoonii 5 kan kaffaleef nama akka kana argachuun baay'ee ulfaataadha kanaaf irraa dhaabbadha jawwe maqaa keetu si ka'aa jira ijoollee si wajjin hiriyaa ta'an ijoollee si faarsitu turatti bobba'aa jira irraa dhaabsisiis gaarii miti kun maqaa wal xureessuun gaarii miti yoo moodide immoo gaa finnee irraa basaqgoon immoo sirriitti irraa dubbanna akkuma waarningiitti walitti himaa jira gaarii miti obboleessa keeti bara rakkinaa si cinaa dhaabbateera bara rakkinaa si gargaareera har'a immoo gaafate mootummaa fuuldura dhaabbattunni si wajjin dhaabbachuu hin danda'u gaa nama siyaasaa miti you have to understand that yerooti mootummaa wajjin jirtutti anis sitti haasa'an ture inni sitti haasa'aa ture kabraa sitti haasa'aa ture gaafa ati mootummaa fuuldura dhaabbachuutti kaate mootummaadhuma kanatti halkanii guyyaa bobbaatu hin dandeenyu gaanuti yerooti deemaan hun jette deemne dhaabbadhaa itti dhaabbannee hin dadhabne amma bakka boqonnaa furannaa ati deemi isarraayis dhaabbadhu hingaa namni kun nama oromoodhaaf bu'aa buusaa jiru siyaasa kan keeti irratti bobbaasuun gaarii miti maqaatu si ka'aa jira you know it brother we know each other I don't want to talk too much him beetta ni beenna dhaabsisiisirra gaarii miti baratuu gingilcha daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilcha guyyaa irraa fudhadhee dhufe osoo hin xumuriin dura waa'ee doktoroota keenya tokkorraa waa dubbachuu barbaade nagaan isiniif haa ta'u doktoroota helikoophitarii nagaa jirtu gurra nu coomsan gidduu qada maaluma taatan garuu nagaadhaa garuu maatiin doktorittaan hojii keenya addaati hojii keenya addu atillee waa'ee diiyaasporaa kana itti barteetta waa'ee biyya baqaa kana itti barteetta namicha reef biyyarraa dhufe kana akkuma ashaangulliiti yuutuubii irra keessee teesseetti taphattaam doktor maaluma si godhe amma doktorittaana doktor milkeessaan maalumaaf akkasitti taphatta maali garuu nagaadhaa doktor milkeessa nagaadha mini maatiin nagaadha maan akkas ija isin babaasisu doktor rakkoo jiraa mana keessa wantattii furachuu jalqabdan mee waan dubbattan of dhaggeeffadhaa mee doktor nu qaanfachiistanim isinitti saalfannem hayyuun oromoo namni guddaan akka keessanii gaafa gaddeebii akkuma xeerii ifa mana godhaa warri arsii jechi kun isaan biratti waan biraadha nu biratti mi'a garaa jechuudha gaafa horii qalan re'ee faa hoolaa faa qalanii mi'i garaa see qalloon kun nama hundumaatti facaati akkuma kana taataniim doktor namni isin hin hafin hin jiru
muummicha ministeera pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech fiildi maarshaal jeneraalota Oromoo komishinar Dammallaash namni isin ittiin faca'in hin jiru maali garuu nagaadhaa doktor manni keessa nagaadhamni lakkii nagaanatti hin fakkaatu akkaataa isin itti dubbattan egaa ani san obboleessi keessan akka kana yoon qaanfadde maatiin keessan immoo hammam isiitti qaanfatu harmeen keessan hammam isiitti qaanfatu haati warraan keessan hammam isiitti qaanfatu siyaasa wal dhabuu jiraam doktor walitti bu'uu jira walitti mufachuu jira gargar ba'uu jira araaramuunis jiraam isin araaramuu miti borwaan ijaa wal agartan hin fakkaatu jechi isin afaan oromootiin dubbattanii immoo miidiyaa alagaara dhattanii wanti isin keessaa dhangala'aa jiru markaatoo mana fincaalee markaatoo dhugaa waaqayyoo nama qaanfachiisa baay'ee hayyuu keessan wanta akkasii kun hin ba'a jedhee yaadeen beeku baguman hin baratinan barumsi akkas nama godhate eennan baguman digiriin qabaatin baguman PhD hin qabaatinan mee kana mee dhaggeeffadhaa mee ብልጽግና ስመሰርቱ እዛው ነበርኩኝ ኦዲፒ ሲያፈርሱ አዳማ ላይ አልተካፈልኩም እኔ ስብሰባውን ረግጬ ወጣው ከዛ በኋላ አብይ ጠርቶኝ ገምግሞኝ ነበር በዛን ጊዜ 2 ሰዓት የ2 ሰዓት ኮንቨርሴሽን ነበረን ከአብይ ጋር የሮ ኦዲፒ እንዲገሜ ጋር ብልጽግናት ጥፉፍ ጀደኒ ወልገይ ኢቴንዴ መየረን ዶክተር ሚልኬሳን አንበሳ tokkitti ta'e wal gayii dhiitee be sababi inni wal gayii dhiitee deeme fitu doktor abiyyin biirootti na waame beeta mangistiitti muummichi ministeera ummata miliyoonii 120 bulchuu biirootti na waame saa'itii lama guutuuf na gamaggameedhan na qorateedhan saa'itii lama guutuu muummichi ministeera biiroo keessatti na waame na gamaggameedhan doktor milkeessaan doktor abiyyin doktor milkeessaadhaa sodaadhuma kamirraa qaba waan nuti hin beekin waan ummanni Oromoo hin beekin harka lafa jalaan dhiibbaa isin godhaa turtantu ture qabsoo Oromoo keessatti waan nuti hin beekin hammana sodaa guddaa doktor Abiy isinirraa qabaatee saa'itii lama guutuu taa'ee isin wajjin haasa'e amma osoo waan kana Jawaar dubbatee illee xiqqoodhuma isheerraa bareeda bara fincilaa sana keessa qeerroof qarreen Jawaariin dhaga'u turan dhagaa kaasaa dhagaa olgashaa akka godhaa karaa cufaa achiin ba'a asiin ba'a ajajaa ture Minisootaa taa'ee otoo gara biyyaatti hin galin dura jawween osoo amma Jawaar muummichi ministeeraa biirootti na waame saa'itii lamaaf na gamaggame jedhe xiqqoosellee irraa furannam doktor milkeessa mee maaluma keessatti isin beenna maal keessatti shoora guddaa taphachaa akka isin turtaniif muummichi ministeeraa sodaa guddaa isinirraa qabaate biirootti isin waame saa'itii lama kan isin gamaggamaa ture naagaluu madiden yoo akkuma Abu Jadi xaaqaa sana tarzoo waadadi alamaan tabraan naagaluu madiden doktor sodaa guddaan doktor Abiyyiin isinirraa qabu jecha obboleen Coolataa tokko yaadadha bara fincilaa sana keessa OMN gara Asmaraa dhaqeetu pirezidaantii Isaayyaasiin interview godhanii turan waa'ee qabsoo Oromoo dubbatanii obboleen Coon OMN daanii deebii kennuuf gadi ba'an ani jedhan obboleen Coolataa gaafiin ummata Eertiraa waan deebi'ee natti fakkaata sababiin isaas pirezidaantiin biyya tokko miidiyaa gubbaa sa'a tokkoof walakkaaf taa'ee interview godhe jechuun deebiin ummataa deebi'eedhaa hojii biraa hin qabu pirezidaantichi kanaaf kana haasa'aa jiran mee doktor Abiyyiin immoo ummata miliyoonii 120 bulchu kun namichi halkaniif guyyaa boqonnaa hin qabne kun saa'itii lama guutuu doktor milkeessaadhaa kennee taa'ee gamaggama umu fakkaatu nuun jedha doktor gurra nuun cuumsinaa doktor adara rabbiin sodaadhaati doktor milkeessa maaloo xiqqoodhuma see ammattiidhuma ji'a lamatti deeme kana ummata cinqaa jirtu xiqqoodhuma ishee afuura baafaddaame mee dubbaddaa ህልሜን ደግሞ የሚያጨነግፉ በምርጫም ይሁን በሰልፍም ሰላማዊ ሰልፍም ይሁን መንግስት ውስጥ ነው ጫካም ገብቶ ጥይት አይደለም የምጠቀመው በቢላ ታያለ በቢላ ብድግ ደንግጬ እኔ እስከዛ ድረስ አትሰደኝ አሉ
አትሰደኝ እስከዛ ድረስ ساعتي لما جوزوتها إيه ممشي منستيرا ملكي ساتاسا أوكي ستي نمني مولة تكو فندورة أبتي نمني مولة تكو كنا جوفا تيسو أنا رساسا متي أبدي أنا الرامو لوكاندا كابو إيرا دا بيرون دكتور بيجيكون Mumicha ministeera miti anuun qabu baraasi maqasii haaduu ergan biyyatti galee argee hin beekum kichinii keessa galee iyyuu hin beeku kichiniin eessa akka ta'e hin beekum maal taate dooktar milkeessa nagaa miti iji keessan iyyuu nagaadatti hin fakkaatu namicha kana yaadattu isiin immoo virginii oromoo isa kana kenoo. በሰደፍ መታኝ በሰደፉ ሲመቱኝ ይህን ማጅራቴን ሲመቱኝ ሰደፉ ተሰበረ ሰደፉ ሲሰበርበት እንደገና በመጥረቢያ ዛቢያ መታኝ በቢላ ሞትኩበት ስሞትበት ዞሮ ቦሮቹን አየ በቢላ ብድግ ደንግጬ ቦሮቹን አየና ተመልሰው እንደገና አብየ ብድግ አልኩ ነፍሴን ዘርቼ ብድግ ስል እኔ እስከዛ ድረስ አትሰደኝ አልኩ እንደገና የመጨረሻ ላይ በገዛ ቆንጭራይ በጎራዴ ነው ሙቪ kana kan hojjisiise yeroo isin Dr. Milkees muuviin kuniif haasaas damma jettan tokkum በመጥሪያ ዛቢያ ስመታኝ ሞትኩበት ሞትበት ነፍሴን ዘርቼ ተነሳ እሱ መከነ ዶክተር ሚልኬሳን ወዩ አከሰባትን ሰልጠንም ገሩ አባዱ መፈደቱ ዋሚ መሳይ መኮንኖን ፋቱ ዋሚ ለፈለፍ ሲሳውለም ከፈጀማከ አንዱራን ባይ ታራንቱረን ፕሬዝዳንት ሲመለስት ይፈውና ጎደ ፕሬዝዳንት ሲመለስ የሮ ዶክተር ሚልኬሳን ቢሮ ለፋራ ካፈመ አከሚተ ችራ ካሳ ዋነ ዶክተር ሚልኬሳን ሰቦናቴ ፕሬዝዳንት ሲመለስ አችራ ካሳ ጀለን ኬስኮ ባይ ታራቱር ኢዳ ፕሬዝዳንት ሲመለስ ዋርገን ቀው ዋመለ ሚተ ቢሮ ኬሳ ካናሪያን ዋመለ ሚተ ካን አንጎራ አሪያን አማ ጀቸኬ ከነፋሜ ደገፈ አማ ቤተ መንግስት ይምቡሉ በር ይምቡሉ የሮነ ቤተ መንግስት ማ ጆሌን ኑቲ ሙንቲ እሱማ ኦሮሞ ኤግዶተሳ ታካይ ኢንሳ ቡላ ሼናንዶ ወሎ ሰፈሪ ሰና ቦሌ ቡላ ታከሞ አየራይሊ ቢሾፍቱ ሲምቡላ ገሩ ወኒ ነመዲቡ ሄሊኮፕተሪ ሳብረቺስ ሄሊኮፕተሪ ሳስካይቶ አቢ أبو جديد وما ترتاجر قالوا أنت تبغى مو هليكوبتر يساس كاي أسكت أبو mana keessa bulaan jiran jechuudha ijoolleen eessa bulu warri banaan saadiyoo wayyo mana barumsaa akkamii akkati barsiisaa jirtu naa galuu hidhe maal akkati barsiistus maal amma kana jibbisi bakkuma Dr. Abiy muummicha ministeeraa kana ta'uudhumaan malee dhugaadhuma amma kun amma waa'ee Oromootiif jedhamee miti. Qabsoo Oromoof jedhamee miti. Dhimma Oromoof jedhamee miti. Kun hundumtuun qabsoo Oromoo iddoo akkasiitti kanatti kana nammormu. Ilaa iddoo akkasiitti kanatti akkas ta'e kana nammormaa miti. Parsanaalii keessa galtee Dr. Waardiyaansa tokko namni informationii siimu hin jiru abadan. Saayitii lamas kan sittaasa unjiru waardiyaan saanii kan informationii sii kennis injiru Dr. Abiy wajjin yoo baay'ate daqiiqaa 5 caalaa wajjin haasofteen beektu Dr. kana dhugaadhuma walitti himna warri mootummaa kunis rakkoo qabu min dubbatan malee waan baay'ee dubbachiisaan egaa hojii hojjetu eessaa waan akkasii dubbatu eessaa deebii kennu helikopter lamman Dr. Ittaana humna afincinaati shaneen وكان موشنين آباء واسمراج هليكوبتريان لولو أبساني كلينيو تكاتينيهم بينو أما جرو بفا بها أورومياتيني إتي ليو بوليسين توتشو آفري وجنين هالو والبكاتوني هليكوبتريني غالاري تيجاجرا هليكوبترين إيسا أكمل أخنا ميديكو هنجرو جرو جركم هليكوبتريك أمنا جاني ساني دبتوس تكاتيني لما كيسا هليكوبتري رتميتشيني سن إيه والله Malo metas gabba'ame. I don't think kun siyaasa sanatti fakkaatu. Siyaasa keessatti guddanneem yoo mana barumsaadhaan digriitti fudhachuu baanne keessatti guddanneem kun waanuma addaatiin personally keessa galtaneem Dr. Abiy Itoophiyaa zeega አይደለም faayette. Itoophiyaa zeega አይደለም. Waan ati hin jedhin hin jiru Dr. Milkees.
waan ati jara kanaan hin jedhin tokko hin jiru samaayii gaditti lafa olitti jechi ati ittiin fayyadamin keessa baatee warra amma Dooktora Abiyyiin gaa siyaasarra jiru biyya geggeessu pirezidaantii Shimallis siyaasarra adde Adaanech siyaasarra jeneraalota Oromoo fa'aa biratti በቀን በጠራራ ቀን ፀሐይ ይጠጣሉ ውስኪ amma namni akka keetii namni PhD qabu biyya qaroome Ameerikaa keessa jiraatu baxaraaraa ፀሐይ wuskii xaxxaallu jedhee nama arrabsa wuskiin biyya Ameerikaatti akkam doolaarii 20 dhaxxee 711 keessaa bitattee galtama akkuma nama bishaan bitatuutiin umuriin kee waggaa 18 isin biratti waggaa 22 nu biratti waggaa 18 haa ta'u malee waan ittiin bitadhu qabaadhu malee wuskiin is just nothing ammati waa'ee wuskii faa dubbatta jeneraalota Oromoo akka kana salphistee xiqqeessitee jeneraalota Oromoo akka kee mana barumsaa kee taa'ee mitiin dafqee lubbuutti kaffalee dhiigatti dhangalaasee waggaa 40 ol qabsa'anii warra asgaaniiram jeneraalota Oromoo ati xiqqeessuu barbaaddu kun dhugaa rabbiin siin jara si wajjin wuskii milishaayee dhuganiin beekan fiildi maarshaal faatiif wanti jette gurra namaatti ulfaata amma ati fiildi maarshaal caalaa ummata Wallaggaa jaallatta baay'ee quuqamte ummata Wallaggaatiif anaa nyaatu obiita baay'ee gadditee bar har'a eessaa sagalee taateef ummata Wallaggaati ummata Wallaggaa jibbu haati warra isaanii nama Wallaggaati bar osoon dur biyya alaa jiraadhe sirkaan furadhan ture kijiba kee kana amma garuu sirkaan furadhu ija kootiin hin dhufe argeem qaamaan dhaqee argeem biiroo isaanii dhaqee argeem biiroomti dhaqanii mooraamti dhaqanii namoota gosa adda addaa Arsii Harargee Baalee Wallagga agartuyyuu mooraa fiildi maarshaal keessa jiran kana keessa bar fiildi maarshaaltu jibbiinsa Wallaggaa qaba jette warri isaanii wajjin hojjetan jeneraalonni gurguddaa maqaa isaanii dadhabu hin beekta maqaa isaanii dadhabu maatii isaanii irraa jalqabee baru namoota Wallaggaati isaaniif illee kabajaa hin qabdu isaaniif illee ulfina hin qabdu hunduma xiqqeessita hunda xiqqeessitee waan ofii keetii of guddistu sitti fakkaate jeneraalonni Oromoo arraba keetii warra xiqqaatan miti bakka kana kan ga'anii shumataan miti dafqaniiti dhiigatti kaffalaniiti aarsaatti kaffalaniiti warra siyaasaa wajjin wal xiqqeesse warra siyaasaa wajjin waan barbaadde jedhe jeneraalota Oromoo irraa garuu bu'i nama hundumaatti hin faca'in nama hundumaa xiqqeessuuf hin yaalin hunda isaanii jibbite agarre hunda isaanii maqaa xureessite agarre ishisiif eenyutu Oromoo sabboonaadha ishisiif eenyutu quuqama uummataa qaba ishisiif eenyutu nama sirriidha hunda isaanii kana jibbitee cilaatti itti dibdee xiqqaansi namni guddaansi namni hundatti facaata my brother just take it easy anamma wanta dubbatte hunda isaa fidee asirratti haasa'uun barbaadu Dooktar Abiyyi jechuun sodaataadha jettin Abiyyi ይፈራል ፈሪ ነው seenaa biyya kanaa keessatti gootne akka Dooktar Abiyyiin jiru my brother lola xaaliyaanii keessa Minilikii olqa keessa dhokatee jennee seenaa baran Hayilee Sillaaseen baqatee biyyaa ba'ee jenne dargiin gaafa wayyaaneen as geesse baqatee biyyaa ba'ee Zimbaabuweetti gale ilmi Oromoo muummichi ministeeraa Dooktar Abiy Ahmed ilma shanan gibee garuu as gaafa seen geessu hidhatee reediyoo isaa baatee buraa burree isaa uffatee diinatti dhaqee nutti mul'ise gootummaan kana caalu eessa jira bakka hin dandeessan namicha waan isin hin jirin hin jiru hin baranne achi hin geenye kutaa 12 hin fidne digirii hin qabu Lead Star College irraa kennanii fi maaloo godhanii fi Dooktor Gammachiistu kana godhe maaloo kana godhe hojjetee sitti agarsiisaa jira bar hojiitti amanna ummanni Oromoo hojiitti amana muummicha ministeeraa waanuma muummicha ministeeraa ta'e masaraa keessa jiruuf miti kanan irraa dubbachaa jiru hojii isaa argaa jira militariidhaan ta'u mul'isaa jira hojiidhaan ta'u mul'isaa jira dippiloomaasii biyya alaatiin ta'u mul'isaa jira sabboonummaa isaatiin ta'u sabboonummaa afaaniin akka kee kana lafin malee hojii mul'isaa jira waan baay'ee godhamaa jira waan hundumaa immoo ilma Waaqayyoo miti dhibbarraan argachuu hin dandeenyu inni kaan immoo suuta dhufa tarii waan aangoo irraa si buusan waan aangoo dhabdee bolola aangootiif olola kana hundumaa oofuu dandeessa olola kanaan garuu Oromoo burjaajessuu hin dandeessu because Oromoon kan argaa jiru hojiidha hojii ilaalaa jirra
qaamaan keessa jirra waan dalagamaa jiru argaa jirra hin lafan bichaan deeman isaan dalagaadhaan mul'isaa jiru. Burjaajii miidiyaa kanan fudhatu uummanni keenya ija isaatiin argaa jira. Lafa mormuu qabutti morma lafa deeggaruu qabutti deeggara. ጠይቁት ማን ነው ኢትዮጵያን የሚመራ? Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaa irraa furannee dhufne asuma irratti goolabnee jirra. Torban ergaa biraan hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadhaa isiniin jenna. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Sagantaan keenya yoo isin toltes hiriyoota keessaniin raabsuun dagatina. Sagantaa kana irratti yoo isin gammachiisuu baanne tarii sagantaa sattaa'uu irratti isin gammachiifna. Torban nu eegaa nagaa waaqayyoon nuuf jiraadhaa.